Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo. Nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira anaaf haa ga'u. Nagaa fayyaa jaalallii fi tokkummaan yeroo hundaa isin haa baay'atu. Isin bira haa jiraatu isiniin jechuunis hawwii kooti. Egaan warreen kana dura maatii koo taatanii na waliin jirtan, na waliin turtan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Warreen haaraa maatii koo hin taanes immoo koottaa maatii naaf ta'a isiniin jechuun ergaa kooti jechuudha. Egaan guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Guyyaa addaa maaltu isa taasisaa yoo jennes immoo viidiyoo kana keessatti argachuutii dandeenya jechuudha. Egaan guyyaan har'aa kun guyyaa addaa kan jedhee fi guyyaa jaalalleewwanii yookaan Valentine's Day. Warreen walitti dabalamtanii addunyaa jaalalaa keessa jirtan baga guyyaa jaalalleewwanii kanaan isin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Egaan guyyaan jaalalleewwanii kun akkuma ayyaanota kaanii jechuudha ni kabajama. Waggaatti yeroo tokko deebi'ee naanna'ee dhufa jechuudha. Egaan guyyaa jaalalleewwanii kana addunyaa jaalalaa keessatti guyyaa jaalalleewwanii kana namoota wal jaalatan biratti dhiira fi dubartii walitti dabalamanii jaalalaan waliin jiraachaa jiran tokko biratti jechuudha. Guyyaa jaalalleewwanii kana maaltu adda isa taasisa? Egaan guyyaan jaalalleewwanii kun namoota hedduu biratti kabajamuu danda'a jechuudha. Egaan guyyaa jaalalleewwanii kana kabajuudhaaf waggaatti yeroo tokko dhufa akkuma ayyaanota kaanii waan ta'eef guyyaa kana arguudhaaf guyyaa kana arganii kabajuudhaaf jaalalleewwan lamaan hawwiidhaan eegu jechuudha. Maaliif kennaa walii kennu wantoota garaagaraa sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan guyyaa jaalalleewwanii kana akkuma ayyaana kaaniitti jechuudha kabajanii jaalalaan gammachuudhaan waliin dabarsu jechuudha. Eenyu isaan? Jaalalleewwan jechuudha. Warreen walitti dabalamanii jiranii jechuudha. Egaan guyyaa jaalalleewwanii akkuma namoonni walitti dabalamanii jiran egaa akkuma guyyaa jaalalleewwanii kana hawwii fi abdiidhaan yookaan kabajuudhaaf si'aa'inaan eegan kana namoonni wal jaalatanii jiran tokko guyyaa hundumaa maaliif akkuma guyyaa jaalalleewwanii kabajan kana hin kabajne? Namoota wal jaalatan biratti dhiira fi dubartii walitti dabalamanii addunyaa jaalalaa waliin imalaa jiran tokko biratti galaana jaalalaa waliin daakaa jiran tokko biratti guyyaan hunduu guyyaa jaalalaa akka guyyaa jaalalleewwanii ta'ee maaf itti mul'anne? Egaan nama dhugaa fi dhugaadhaan wal jaalatu. Nama jaalalaa fi jaalalaan walitti hidhame, nama wanta biraa irratti bu'uureffatee walitti hin dabalamne jechuunis dhiirri fi dubartiin tokko jaalaluma qofa irratti xiyyeeffatanii yookaan jaalalli isaanii jaalalumaan bu'uureffame yoggaa ta'e jechuudha. Akkasumallee immoo egeree jireenya isaaniitiif wal abdatan yoggaa ta'e boruu jireenya isaaniitiif wal qopheeffatanii waliin jiraachaa jiru yoggaa ta'e jechuudha. Jaalalleewwan lamaan kun guyyaan hunduu isaaniif akkuma guyyaa jaalalleewwanii kana guyyaa addaati, guyyaa jaalalaati, guyyaa kabajamaadha, guyyaa gammachuuti. Maaliif guyyaa jaalalleewwanii adda kan godhu akkuma beekamu guyyaa jaalalleewwanii kana kennaafaa walii kennu jaalalleewwan lamaan jechuudha. Kennaawwan garaagaraa kanneen akka habaaboo fa'aa waliif kennu jechuudha. Isaatu adda godhaa laata? Malee nama wal jaalatu tokko biratti dhiira fi dubartii jaalalaan waliin jiraachaa jiru tokko biratti dhiira fi dubartii addunyaa jaalalaa keessa waliin imalaa jiru tokko biratti guyyaan hunduu guyyaa jaalalleewwanii ta'ee itti mul'achuu qaba. Akkuma guyyaa jaalalleewwanii hawwii fi abdiidhaan eeganii kabajan kana guyyaa hundumaayyuu jaalalleewwan lamaan gammachuudhaan waliin jiraachuu qabu. Akkam yoggaa ta'e boruuf yoo wal abdatan akkasumallee iddoo waliif kennanii yeroo waliif kennanii waliin dabarsu, waliin jiraatu, waliin gammadu, waliin bashannanu haaluma kam keessattuu walii fi waliin jiraatu yoggaa ta'e guyyaan hunduu namoota saniif namoota akkasiisaniif jechuudha. Guyyaan hundumtuu akkuma guyyaa jaalalleewwanii kana ta'e itti mul'ata jechuudha. Akkuma guyyaa jaalalleewwanii kana ta'e dabarsanii jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa jaalalleewwanii adda kan godhu hin jiru. Guyyaan hunduu namoota wal jaalatan biratti guyyaa jaalalleewwanii yoo jedhame
daangaa tokkoyyuu hin qabu wanta nama daangessu hin qabu jechuudha. Namoota wal jaalatan birattidha kun ta'uu kan danda'u jechuudha. Namoota dhugaa fi dhugaadhaan jaalalaa fi jaalalaan walitti dabalamanii waliin jiraachaa jiran biratti guyyaan hunduu guyyaa jaalalleewwanii ta'ee itti mul'ata. Guyyaan hunduu isaaniif guyyaa jaalalleewwanii ta'ee kabajanii waliin dabarsuu, waliin bashannanuu, waliin saganteeffachuu ni danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaan jaalalleewwanii guyyaa hundumaa ni jira. Waggaatti yeroo tokko qofa miti jechuudha kan jiru. Namoota kan biratti egaa akkuma dura dubbadhe namoota wal jaalatan, namoota jaalalaa fi jaalalaan waliin jiraatan, namoota egeree jireenya isaanii wajjin jiraatanii jaalala mi'aa waliin dhandhamuuf, bultii waliin ijaarrachuuf, karoora fi kaayyoo waliin qaban biratti guyyaan hundumtuu guyyaa jaalalleewwanii ta'ee itti mul'ata. Guyyaa hundumaa jaalalaan gammachuudhaan kabajaan yeroo waliif kennanii iftooman haala nama gammachiisuun jaalala isaanii waliin dabarfatu yoggaa ta'e namoota kana biratti guyyaan hundumtuu guyyaa jaalalleewwanii ta'ee akka habaaboo kanaatti itti urgaa'ee itti miidhagee jaalala isaanii waliin dabarfatu jechuudha. Kanaafiyyuu nama wal jaalatu biratti guyyaan hundumtuu tokkuma. Egaa wanti adda isa godhu hin jiru. Guyyaa jaalallee walii jedhamee akka addunyaatti waggaatti yeroo tokko qofa yaa kabajamu malee nama dhugaa fi dhugaadhaan wal jaalatu biratti guyyaan hundumtuu guyyaa jaalalleewwan ta'ee itti mul'ata. Yoo ka'u immoo guyyaa hundumtuu isaaniif guyyaa addaati. Guyyaa jaalalaan waliin dabarsuu qabanidha jechuudha. Egaan viidiyoo kiyya kana keessatti wanti ergaan inni qabu maal isinitti fakkaate dhiirri fi dubartiin tokko erga jaalalaan waliin jiraachuu jalqabanii imala jaalalaa waliin imalaa jiran galaana jaalalaa waliin daakaa jiran yoo ta'e isaan lamaaniif guyyaan hunduu guyyaa addaati, guyyaa gammachuuti. Guyyaan hunduu akkuma guyyaa har'aa kana waggaatti yeroo tokko arganii kennaa walii kennuuf sagantaa walii saganteessanii waliin dabarsuu, waliin bashannanuuf akkas waliin dabarsuudhaaf eegan kana yoo dhugaa fi dhugaadhaan wal jaalatan ta'e guyyaa hundumaa haala sanii dabarsuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalleewwan lamaan biratti warroota walitti ida'amanii jiran biratti guyyaan hundumtuu guyyaa jaalalleewwanii ta'e kabajamuu ni danda'a jechuudha. Ergaan kootis yoo ka'umooyyuu dubbiin ijoo as keessa jirus kanuma jechuudha. Guyyaan hunduu guyyaa jaalalleewwanii ta'uu ni danda'a. Yoo dhugaa fi dhugaadhaan wal jaalachaa jirta ta'e guyyaa hundumaa akkuma guyyaa jaalalleewwanii kabaju kanatti kabajuu ni dandeessa. Wanti si daangessus hin jiru jechuudha. Egaan guyyaa jaalalleewwanii kana haala kana waliin dabarsinee jirra jechuudha. Kabajamuu fi jaalatamuu hordoftoota koo. Egaan guyyaa jaalalleewwanii irraa haguma keenya isin egaan walumaa galatti guyyaa jaalalleewwanii irraa haala kanaan erga waliin odeessinee yookaan guyyaa jaalalleewwanii haala kanaan erga waliin kabajnee ni ga'a. Guyyaa biraa immoo oduu biraa fi viidiyoo biraatiin hanga deebinee wal agarrutti nagaatti naaf turaa isiniin jechuun jaaladha. Egaan kabajamoo fi jaalatamuu hordoftoota koo. Hedduu takkaan isin jaaladha, isin galateeffadha. Guyyaan hunduu guyyaa jaalalaa